يا أبونا بيا جندا أنا جرا سوري كيست بابا جرا ilmi giddaa janna jalaa fe'ame maraattu ta'e gaddaa keessatti giddaa janna qaaraadha too jedhe eenyuun na hordofaree eenyutti daraana kennitere akka kiyyeetiyya eenyutti daraana kennite eenyuun na hordofame barsi kana naa deemsa yaa Oromoota yaa obbolaatu eessa seenaree yaadhatu eessa seena kaani kubadhe si jalaa ani cinca'ee lamaantoo si abeen jira ogaa tagaluutiyya ka malaweeytutiyya akka mattaaree ay maroti ya kararin tay nanam ni dalalta wayo bari ma ko na ciccite or mi sig gaggefate ani on gaggefane kamantare me bari sig kana na di sam de na sinipta ani je kabera ani bara sabu ko na kubatera uga da gadda keset ugaera ni adara sinipta ya bimitiya apalete tiya takti takal male kiya kallali ayu biya gadda ke sajit to ego wat siya patti taganu malanja naso bakana gumajra jiani na talala kamanjani kayyatti Guta kecerrana kan ninga fadda. obsaan gaafii sirraa qaba obsaa kayya. Ofiin boontuu wayin dubbadachaa jirti ofiin boontuu kan naame. Ayyo ofiin boontu siifin kenna obsaa gaafiin an sirraa qabu nama kanaa wal beeytu amma barteeni ati obsaa kayya. Hiitaa koo obsatte osoo hin dhufin ofiin boontu. Hai ummata akkamiin egaa jirtu baga jiraatu hundi keessanuu gurbaan banjoo jedhamu qaama kana falmu kan inni mataa isaatii hojii daldalummaa hojjeta. Ijoollee isaanii jechuudha ganda keessa ergee jechuudha iddoo dhaloota isaa jechuudha ijoollee daa'ima mana barumsaa keessaa guree akka ijoolleen isaanii tuun magaalaa Harar keessa daa'ima biyya keessaa guranii egaa magaalaa Hararis sassaabanii booda garee isaa achi erga ijoollee nama waan ijoolleen fuulatti isa beektu jecha namoota bira geessa akka jechuudha maatiin gurbaa kana bira jiran jee maatiin hin shakkine nama bira geessa tumsiisee achi ijoollee nama achi buutee dhabamsiisaa jira. So isaanii jechuudha tokkoffaan ka daa'ima biyya keessa deemee ganda keessa ijoollee isaanii ganda keessa ergee daa'ima biyya keessaa funaanee gara Yaman ergaa jiru tokko isa. Taana qawwee warra keenya fitte. Hayyee galatoome ulfaadho. Mucaan jechuudha Muraad Ibrahim Kajaamu jechuudha firoota gurbaa kanaati gurbaan manyoo fi injaawu kana magaalaa Harar keessa taa'ee ijoollee gaara mul'ataa keessa ijoollee daa'ima umrii isaanii waggaa 13 waggaa 14 daa'ima akkanaa tana funaanee gara Yaman warra ergu isaanii. Facca ofiin boontu tiyya. Manyoo kiyya dubbiin jedhamtuun si jirti adeeroo. Ani isaan jira obboleetti. Yaman jirta Yaman jiraachuu kan bareeddu. Muraad Ibrahim. Ani isaan haa. Wajjii hojjettan daa'ima biyya keessaa funaantanii inni magaalaa Harar keessatti ijoollee waliin. Maal ragaa qabda? Ragaa maalii qabda? Fakkeenya aanaa fi muraadatti baantu sun wajjii hojjechuun. Isinis kanaa ol hin dubbatin oguta kana dabarsi. Maaliif hin dubbanne? Dhageeffadhu. No. Kingi takka raayin isinii bu'aan isinii sun. Manyoo lafa seenaa. Manyoo lafa seenaa gaafummaa si gaafadha. Dhageeffadhu obsa dhageeffadhu. Hayyee bibii dhageeffadhe. Ani dhagee hojiidhaaf maal hojjettoo naan jette taaribaan hojjetta. Si galaati. Garuu abaluutu isa kanaatu guyyaa tokko nama kana miidhe gurri ol gaggalu kana himatu yoo jiraate halo sala ni yakkamaaf qophii himatamuuf. Garuu laal as keessatti waa dhibbata kan shamarran keenya namoonni keenya hedduu waan hin galaniif jira. Nama kana namaa miti ka biyyarraa yaasu. Namni biyyarraa kootu deemu akkas ta'ee nama kana oofuu danda'u hin jiru. Cunqursaa biyya keessa jirtuutu nama kana fedhii malee haadha yalaa haati har'a waan qabdu gurgurtee ilma kannitee narraa asii deemii jettee ofirraa qaceelchaa jirti. Obboleessu. Namni ifiin jiraachuu dadhabee biyyarraa yaa sababii sirna gabrummaati. Ijoollee isinii guuraa jira warri taariba galeeddan ijoollee isinii guuraa jira malee. Namni nu gaafatu yoo jiraate san waan nuti dhaynee haadha jalaa shaggooyyeen dhaynu haadha jalaa dhaynee guurru yoo taate. Ijoollee biyya keessa godhatan waan jimaan bitattan ergitanii fi shabaaba biyya gootanii shabaabni manatti irra deemee ijoollee
Ganda keessa guuree isinii Obboleettiti fidaa yoo jira. kuni yakkaa miti. Yakkaa miti. Yakka yoo ta'e abbaan nu gaafatu haa dhufu takka ji sittiin hima. Nama fottoysee nama ciree nama maal godhee nama akkas godhee nama gocha akkanaa namarratti hojjetee yoo jiraate nu gaafadha. Sigala. Kana ammoo san isin gaafannaa yoo ta'e san nama gaafannaa yoo ta'e Jawaar Mohammadii gaafachuu danda'u. Manyo amma carraallee sii kenne ana ol si naqee amma immoo taa'iti dhaggeeffadhu obsaa dabritti. Ayyee bareedaadha. Ani obboleessa kiyya laalamma namni hogguma dura dubbadhuun ani namni hoolaa awubarree nyaate ifiin dubbataan jedhe. Dhaggeeffadha. Dubbii xiyya hunda deemtanii itti dhuftan. Amma kana caalaa yeroo namni jiru yoo dhufe nama inni jabayseetu itti dhufa, nama inni paralaayis godheetu itti dhufa. Dallaalli Harargeedha. Gosa jaladhee isaan isiniin jedhe. Wallaahi maqaa rabbii dachii fi samii uumettiin isinii kakadhaa. Miciyyoo tanaanis wal quban qabnu ragaan amma asiinatti asiyaa takkaffaa. Lammeessaa dallaalota kabajaa qabu haqat godhee fakkeenyaaf fiixeen yookaan obsaan yookaan lammiin intala takkaa tukkanatti deemee bakka kanaa naa geessi jehuun maallaqa isaatti baasee qat godhee bakka san geessuutiitu jira. Dhaggeeffadhaa isiniifiin hima. Warri harka dhiigaa, warri harka xuriidhaa, akka manyoodhaa galmeen isaanii ni humbanamnee kunoo ammaa asumarratti itti dhufu jirti. Akki jee dubbii obsaan dubbatu tana keessa 99 dhugaadha. 99 sobaa takkaan dhugaadha jee. Harka dhiigaa naan hin jiinka as baasi ragaa harka dhiigaa yoo naan jettu akkanumaan naa dabuu dandeessu obsa. Akkanumaan naan jettu osoo hin taane. Lala akkanumaan waan naan hin jiini waan tokko waan na bira qabdu yoo jiraate natti abbaas. Haya dhiifamaan siin jee. Obsaa hangaafii sirraa qaba obsaa. Ayyee. Maaliif gaafii xiyya tana nafaan diddaate deroo? No, furadhu sirraa himuut qabadha kunoo. Nama kana barteertaa wal beeytu inni si beeka. Akka ajaa'ibatti hin beeka radaadha jira dheengaddallee nama tokko. Gaafadhu mee isaan ni beeytaa jiin ani sadii. Adeeroo manyoo kiyya ni beeytaani ati obsaa. Obboleessi kiyya fuulan beeku garuu akka garee godaanseeraa alaa tajaamtu keessaa dubbachuu ture nin beeka garuu obsaan akka sabboonaattis wanna ta'uu odoon taane godaanseeraa alaa ififuu maallaqa ergatee risiitiin isaanii nu bira guutuudha isinichi baasuu dandeenya akka warra nama qaluu ture suni warra fayyaa tahee namni afaan baaraa sanii tumamee dhufu jiru tokkoon isaanii ol je'ee dalagachuu hin danda'u obboleessu namoota kana maallaqa agartee waggaa achiin itti ergan sabboonaa gochuu turanii har'aa waan kanaaf gabbarri eega dhaabbatee booda gartee itti deebi'anii warra deebi'anii irraa dubbachuu eegalan. Kuni ragaa qabatamaan bira jira. Adeeroo manyoo kiyya laal. Tartiibumaan waa walii ibsaa yoo deemne gaariidha beektaa. Wanni ati ibsuu barbaaddu yoo jiraate irraan sodaatiniiti afaan gabaabaadhaan akka nuu galutti nuu ibsi. Wata akka rakkoon hin jiru. Wal dubbanne yeroollee gahaa qabna abshir. Wanni an si gaafachuu jiru ani gaafiin tiyya iftuudha beektaa. Obsaan kunuu innuu mataan isaatuu ka harka dhiigaatiin nuun jechuu jirtaa? Alaan jechuu jiree. Akka jechuu jirtaa? Jiree. Nuu ibsi akkamitti? Wanta cabbaatii ta'e qofa nutti yeroo keenyallee yeroo keellee balleessin. Akkatti akkas ta'uu jiruun siima. Ta'u jira bu'uurri ta'eera. Godeensa seeraa alaati. Ta'u jiruu mi bar ta'eeti waan duraan ta'u turee bar. Waan ammaa. Ni beektaani ati isa ni beektaa. Sirri beektaani mi inni si beekaati ni beektaani. Koree warra godaan seeraa alaa ifin jiru. Naagale ati isa ni beektaa obsaa kan irraa dubbachuu kee dura ni beekta moo? Si himuttiin jira fuula isaan beeku. Duuba nama inni amma si beeka jedha. Ati nama beekna akkam irraa dubbattare? Waan na beeku hin qabu. Inninis. Mee inni atillee himi akka isa beektu innillee si haa himu. Obboleessa kiyya na dhageessaa. Laal dubbiin akkama shooshaan laal waraabessina biyya isan beekne dhaqeen annabi Muhammad fi jaajanti Oromoon dhugaa dubbattu. Walaakin warri biyya tana keessa jiru
gurguddaan warri biyya tana ture buleeyyiin biyya tanaa ta'e namni hin beekne hin jiru. Eenyu dhugaadhaan Oromoo tanaaf quuqamee dhugaan quuqama rakkina uummata kanaa dubbataan waan tokko. Isa kanaaf immoo akka warra jaaramanii godaansa seeraan alaa jechuun jaaramanii wanna jechuu turan. Koree ture Hussein Maabaraa amma komatan kun koree godaansa seeraan alaa san ture. Nuuraddin Jaaniin gurbaa tokko haata ni beeka mataan isaa koree achi keessa ramadaniiti achi keessa wanna jechuu turan. Laal fakkeenya ol isinii kaasee namni tokko obboleessa kiyya amalli taaribaa isin biyya ishee keessa hin jirtan. Akkaataa namni kun karaa kana itti deemu jiru itti gartee tarkaanfatu isin dhiba akkamiin namni bahara irra ce'ee karaa kana akkanatti deemee maal jettanii akkasitti yaaddooftan. Garuu immoo namoonni kun akka deemanitti fedhuu namni haa baasu namni sossobee nama haa yaasu suni akkaataa itti yaa'anii qeerraa yaa'ee deema namni kun. Yeroo deemaa dhufu rakkina adda addaa keessummeessaatti deema. Ammoo rakkina Oromoo irraan geessu furuu keessatti yeroo agartee namni sila dubbatee dhugaadhaan waan jiru namni tokko beeke yoo opiidiyoo ta'e opiidiyummaa qofaatu waan waa fudhateetu macaal jaa rakkina Oromoo kan dhageenyinu. Asee tanatti wallaahi odoo kakuudhaawuun ta'in risiidiillee isin erguun danda'a gara keessaatiin waan warra godaansa seeraan alaatti ergamu jechuudha. Ati waatti erguu baattu ati ni arrabsamta. Ati yoonii fi gartee waan isaan jaan guutuu baattee isaan daggafaa isaanii yoo ta'uu baattee ni arrabsamta ni xiqqaatta. Maareen akkanumatti hoggaan dhaga'u shugguxii hundaan mataa keessa akkanumatti dhalaa dhahee namni maaroo dhalaa dhahee aboo haraam aleek laal namni yakkan qabu osoon ta'in namni yakkan hojjeta yakki hojjetamu immoo namni rasaasa akkanumatti mee obsaan mee ragumaa wajjin haasawaa jaa mee alamma namuma fedhee yoo taate namuma shugguxumaan dhalaa intala dhalaa shugguxumaan mataa keessa dhahee ajjeesu. Kamaaree hoggitaan as gubban maaliin dhagaa kafoon maaree qottoodhaan cicciree maaroon naqanfaa jechuun dhagaa. Obboleessa kiyya oggutakka Isa amma keessa nama ture obsaa guyyaa takka ragaa wajjin dhufan. Ani waan san keessarraa nama takka. Jechuun carraa waan inni dubbatu kanarratti akka dubartii karaa kana dhuftetti yaada tokko nurraa fuudha. Anammoo obsaa kanallee asumarratti hin bare. Maanyoo kanallee asumarratti hin bare. Karaa taaribaa kanaa kanin mataa kiyyaan deeme taraa laman deeme. Tayyib tokkoffaa irratti garas qabi osoo hin jenne namni taariba oofu mataan isaa yakkamaa guddaa. Taakka jee namnummaan taaribaan oofaa odoon naman dhayini miti intala obboleettii isaa ta wajjin dhalate obboleettii isarraa dhalatte odoon tumin karaa taaribaa fide abadan numan jirre. Taakka jaa ilmoo obboleettii obbolummaan haatee wajjin dhaladde haatee gaafadhu kaja'uuntu jira. Taakka jee maanyoo ta'ee abbaa fedhe ta'ee namnummaan taaribaan oofaan qulqullu jiru rabbii lamantaanettiin si kadha hin jiru. Tokkumatti hin jiru. Lammaffaa har'aa miti waggaa 10 dura gaafa nuti biyyaa yaanu kadhatamneet shawwadamnee biyya Arabaatti mana kiraatii maallaqa lafaa guuratan nuun jedhanii nu fidan warra irra ijoollee xixiqqoo waggaa 12 waggaa 13 dhiisi. Odoo ol baatee dubbattee namnummaan karaa taaribaatiin dhufee osoo hin shawwadamin osoo dallaalan ittiin ergamin dhufu abadan numa hin jirre walumaa galatti. Tokkoffaa Hussein Maabaraa kuni gaafa inni keemaa hin qabne hin beekan. Hussein Maabaraatii fi amma inni irraa falmu kunilleen guututti namni maqaa taaribaa keessa dhaamu hundi isaanii yakkamtoota. Lubbuun biyaansi hangam yoo dhaggeeffadhu obboleessa darabaa. Hangam yoo dhaggeeffadhu seeraan nama dhaggeeffadhu hangam yoo xiqqaate ilmoo dallaalaa takka harkatti lubbuun nama 20 yookaan nama 25 gad yoo hin baane jenne wallahi kijiba. Wallahi lazim kijiba ta ijati yaan argu sitti nima.
nama jechuun dubartii sadii tadallaalli ajjeesitaniin harka kiyyarreen fadhiqee awwaalee nan beeka. Ijoollee gaara mul'ata. Wanni fakkeenyaaf dallaalotii yeroo sanitti maqaan dhoonne malee warra achi keessa jiru ka ajjeesan ka harka kiyyaan dhiqe nan beeka. Ka odoo haati takkittiin qabaa abbaa yatiima hin qabu jettuuni osoo mataa keessatu mala ajjeesan meeqa jira. Sigalee ani qulqulluudha. Firrisha guta kaunta goditi lalama mema Muhammad Sultan Kaju kana le nu basa lal nama Mee di to kuta gajarrana kana manau le maka gurtanii ka sipita lal me na bo tana kana ugurtanii waa kana takkaan me isiniif fita zuban. Hogguta kana ugurtanii wayin isiniif zubadha firishaa galatoomaadha laale mootiin FBI'dha waan kana guutuu namatti himanii miti kunootiin kunoo taate jee Umar Suleyman artist jenaa Umar Suleyman kunootiin kunoo taate wanni bosonatti mana Awurooppaan illee baate lubbuun nama kennaan obbaate jee mitiire laali ammaan tana ilma Toofiq yakkamaadhaa ani tolchee bareecheetiin beekaa garuu ammoo ol deebi'ee risiitii laala makki jee reebuun tana hoggaa dura dhufu Yaasin Suruur irraa himormuudhaa dhufe Yaasin Suruur paabliik dalagaa piraayiveetiin dalagaa sanguyyaa inni dhufeen dubbadda. Murtii Toofiq mataa isaati natti dhufeeti obsaa keenya ayyakka kana keeysan jiru osoonan sanaa jiru ani yakka kana keeysan jiru joollee bakka kana qabamte sababaa joolleen akkanaa maqaan dawasirratti 25 suudiin irraa qabani maallaqa sitti ergina maallaqa ummata sanii kanneenna noon jeenan maaliif jennaan wanni dallaalaatii fi udaan halkanii bakka sadii si fasaada yookaan si ajeessa udaan halkanii kana hoggaa deemtee rajjattu way udaan irraa najjadheetteeti harkaan tuyta miila si ajeessa kophee harkaan tuyta harka si ajeessa funyaaniin tuyta funyaan si ajeessa bakka sadii si ajeessa jechuu barbaadeeti. Risiitii warra daldalaatiin ol baasaa je waldaa ittisa godhan seeraan alaa fi daldala namaatiin ol baasaa je ani immoo mee carraa kannaadhaa fi ol deebi'ee risiitii maqaa obsaa Yuusufiin jiraattu yoo inni takka naa fide dubbiidhaan hin jiru san guutuun kijiba taakka yoo obsaan dallaala dalagaa kajuu taate murtii Toofiq ammaan tana asirratti lafa seenaa godhatee torbaanuma kana keessa eega dubbiin tun kaate maqaa hoggu shammoojaa jijjiirrate warra USA shawwadi warra Suudii jiru shawwadi warra sanaatillee shawwadu dandeessa. Obsaa ammoo obsaa Yuusuf yookaan obsaa wasaluudhaan isinumaan naa baase wasaluu jechuun dhufan jechuudha. Ana hoggaan agartan nu dhufeettaniiti gurbaa abaaramaan suni ajjeechaati yoo hundara daateessanii qopheessitanii tarabbiin jee malee taatu yaa hayyaa qulaa hodwusti na'ujaan meeshaan harree guddoon sunuu garuma keessa teesseeti hoggaa dalagaa qofa ol baati. Anuu mana murtii ICC koorsis hin dhaabuttiin jira qabeenya keessan tokko tokkoon jala deemu jira yaani haalaatti cannaqu ayizoo wandimmee bartaa ayizoosh galatee jeeti jajjabaadhu anaatu ayyama isinii godhee na arrabsaadha anaatu wanni godhee ammoo ani jabaadheetiin hadiinni lakkuma dhawanii wanni keessa gaddeema kanaafuu waa takkaas hin cinqaminaadha hoottu ol bahi akkuma taraa duraa dhiirataa tasanitti risiitii takka naffidi ansin arrabsu jaasawii waan ajjeefte waan ijabeessite gumaa warraa kafalii si Pakai dhugaa Isaan jiran nama sanarraa tokko
yoo risiitii qabaatees godaansa seeraan alaatiitu risiitii kana nurraa naqate jee asaa kannatu ol deebisaa mallee anis ta'u. Ol deebisaa laale waan takka dhiifama naa godhaati. Lubbuuti isaati amma tana risiitiin feekiin bar meeqatamtu hojjetama. Firishaa Oromoo waan jettu isinirrallee beeku garuu dubbii bahan dhorkanii gala dhorkanii jedhani akkana jedhani. Manyoo lafa seenaa as dhufee perspektiivii isaa yookiin immoo yaada isaa hubannaa isaa yookiin immoo waan dhoksuu fedhu isaataatu waan saaxiluu fedhu dhufee dubbachuu isaatiif galata qabaa mirgas qaba. Irraa bitachuu fi irraa bitachuu dhiisuun nu qabdi. Akkanaayyuu bara loqota kiyyallee jijjiiree isin gale taxaraaqame maal taatan isin uummatoo? Dhugaa keeti fiixaa barati arraa miti gaafa baal tokko irraa oqaasii gaafa san beektan tuura jala tattaa'ee dhageeffataa ture. Duuba yoo namuma yaada qabnu qofa dubbannaa warri badii dalaganis yoo jiraatan yookiin warra badii deeggaru immoo nu biraa sagalee qaban yoo jenne nutilleen useenuma maabaraa ta'aa jira jechuudha. Maabaruma wal fakkaatuuni maal jedhanii wal duraa wal duubaa yaa'aa jirra karaa jechuudha. Saniifuu isaanilleen sooqidda nuu ta'u mormiilleen jiraattu. An obsaan kunilleen innuu nama fixeeraa kaan ka dhiigaatti namni jedhullee yoo jiraate as bahe akka mana biraatti guruwan. Haa dhufanii ragaa itti bahanii obsaan yoo daba qabaate fedhu uummata dhiifama gaafata fedhu gumaa baasa waan uummanni kaleessa karaa uummanni keenya kaleessa lafa kaayate irra deemna. Immoo wal guruun hin taatu. Walittillee roorrisuun hin taatu. Walittillee wacuun hin taatu. Yeroo keenya fudhannee tartiibumaan haasofna. Amma manyoo lafa seenaarraa wanneen an hin jaalatine tokko confuse nu godhuu carraaqe. Waan gaafatamu dhiisee ajandaa biraa keessa oofachuu eegale. Inumaa deemeeti qabsaawaa irraa boodaa if godhee abuyyaa ani gaanfureen kuni waggaa 7 fi waggaa 6 dirree jira. Waslaatta waa'ee qabsoonatti mu barbaadda sittiin imaanan si barsiisa. Simbiya kan kaa. Keessa mallattee guddadhe. Sii himaani. Akka itti abaa'oo tana shanattanii biyya biyyaan hirattanii qabsaa'ota Oromoo itti nyaattanii sallaayii basaasa taatanii dhumtan. Takka wal beeyna tanaana isin saaxila. Ana ragaa qaba. Ragaa mitii kun hadiisni na keessa ciisa. Tanaan hin dhufin. Tana achuma dhiifadhu. Tana waa'ee amma bilisiginnaa fi minaaminii tana nama foon hin beeynee fi dhalfa waddanii maal jedhame. So waa'ee qabsoorraa si qaraasifna malee nuun qaraasiftu kiyyaa eenyu maqaan kee manyoo. Immoo dhugaan ati qabdus yoo jiraatte waltajjii tanarra sagalee qabda. Dubbadhuutii waan gurgurachuu barbaaddu. Immoo daddaayixee karaan dabadee mangala nama dhiba jetti Oromooni. Namichaan si afoo jira. Yeroo kaan ani isan beeku jettaa yeroo kaan immoo akka nama isa beekuutti naareetiivii himtaa yookiin tirrakaa himtaa tuwwal naa fudhachuu didde. Si galtee? Obsaan immoo osoo of hin dhoysin osoo asii achi hin qabin akka nama hadiisa rasuula affazetti wal irra kaa'ee malkaa midiriin nu ibseeti nu qaraasisee of jala nu dachaase kunoo nu hin deemu jira. Dhugaadhaan isa jala deemu jirra dubbii isaa ka'umsa godhanneeti nuyyuu waa akeekkachuutti jirra malee wanni nama kana keessa mataa isaa keessa ciisu haasawa afaanii qofaa miti imimmaaniin dubbachuu jira. Waan isin shamarran Oromoo achi keessa gootan. Dubbii ta'e keessaa taniin an sirraa tsayyafe tasirraa waan fokkuu takka sirraa dhaga'e keessaa maal jette beektaa? Nama giddiidhaan ijoollee kana maatiirraa dhaqee fuudhee jiraa jetta. Akkas jette kalaama keetiin. Waslaattaa yoo giddiin hin fuune ati achitti hoolaa abbaa keetii seetee kabaraa keessa galchitee goorraattu. Bis. Mee hoggaa inni dubbatu waan jabduu takka kaasee fiixaa waan tokko waan inni namni jala kaase tokkoon si hima. Hussein Bakar jee Jundii Bakar ammas nama sargoo jaamu tokko jira. Naannooma isaan jiraatan kana jiraachaa ture. Amma lubbuun hin jiru namni san. Silaa namni san jiraate nama san gaafatamu. Mee waan ajaa'ibaa. No. Fuula rabbii galee jira. Du'ee jira. Dhiisa. Cufaa waan isaa. Dhiifne isa. Laala malakkii. Gaafa namni san du'u silaa rabbi raamataa godhuu fi namni jaame. Garuu nama san gaafa inni du'u namni immoo
akka gammadeeti miidiyaa kanarratti gammachuu ibsachaa ture. Waan si ajaa'ibu keessaa hin baane nama sana amma du'ee jira namni san fuula rabbii jira nama san waan Ite la galmee isaanii la galmee isaanii kan itti kaa'eef la. Galmee isaanii akkanattiin kaa'eef la. Kana amma ati iskaan godhe elektiroonikii jijjiiru kompiitara keessa naqi waraqanni innaa waa yoo manallee guban hin beeynu. Jarri beekachirraallee waa darbattee dha'uu dandeessi jajjabduudha. Soongooyeeyye. Galmee isaanii akkanattiin tokko tokkoon laal akkanattiin tokko tokkoon akkanatti kunis kunis malafaa baluuti yakkamtoota harka dhiigaa akkanattiin galmeedhaan qopheessee kaa'eef la. Manyo lafa seenaa gadaa araaraallee na jalaa tuqee gadaa araaraatii fi eenyu isin harcaatota maali jaarmaya keessaa warra harca'ee jedhe. Anafa baana. Laal amma laal dubbiin akkanaatuni dubbii teenya giddiidhaan fuudhee laqaaqee siyaasa keessa naquudhaa fi tooftaa wayii fidate. Yaa Rabbi jaahila nuun godhin. Namni amma qara'eera namni wallaalaa waan baay'ee beekama waan akkanaa kana ammaa lafa amma inni waan hin fakkaanne. Waan biraan dubbatu. Namni bakka waggaa 5-10 irraatu hin jiru. Inni lafa waggaa 20 irra ka siyaasaa waa hunda ol keessa makaniiti bulbulanii nama obaasan. San namni achi hin jiru abuyyaa namni tarkaanfatee jiraati. Amma gadaa araaraa fa'a inni as hin jiru inni irraa qabaabee taasisa. Laalamma siyaasaa fi huumaanitii waliin naqe laalamma gurbaan kun waa beekuu dhabuu isaa amma fakkeenyaaf anaa fi ati waan tokko deeggaruun dirqama hin qabnu. Fiixaa waan tokkoon sitti hima. Fiixaa waan barbaade deeggara obsaan waan barbaade deeggara waan hin barbaadeen deeggara. Anaa fi ati waan tokko deeggaruu hin qabnu. Wanni kun ammoo huumaanitii kiraayim ageenesti huumaanitii jeenoosaayidara. Warri waan kan hojjetus warri waan kan hojjechiisaa jirus. Waan si ajaa'ibaa keessaa waan gurbaa kanarraa wanta ta'e ani madallaala ta'uu isaatu hin beeku. Amma fakkeenyaaf obsaan badii qabaa jedhu feeramma. Obsaan badii yoo qabaate amma fakkeenyaaf anaaf ijoollee siyaasa keenyaan gargara fakkeenyaaf sittiin hima. Wanta kanarratti immoo tuyeeni baal harka 100 keessaa 150tti obsaa hojii dubbannee ragaan kun akka inni itti Jawaar bira gahu haa godhe tokko keessaa ana. Sigalee wanni kun dirqama isa bira gahe maaliif Jawaar kun nama sagalee qabu nama miidiyaa addunyaa irratti illee waan kana saaxiluu danda'u fakkeenyaaf Jawaar fi Muktaar Kadiir bari iddoo adda addaa dhaabbatanii fi ta'a. Garuu Muktaar Kadiirii wajjin taanii hojjetaa jira waan kana irratti maaliif uummanni kun lubbuu naa baraaramuu jaameeti. Laal wanni namni keenya beekuu qabu siyaasaan gama biraa deemnu wantootaan gama biraa deemnu amma wanni inni juusan irraa waan tokko qofa sii kaasa. Waa baay'ee maas keessatti ajandaan keenya waan biraati. Taaptaap godhaa mee jara keenya mana kanallee taaptaap godhaati wanta godhaa. Wanti beekamuu qabu hattuun ta'ummata keenya fixaa jirtu arraasni saaxilamti boruusni saaxilamti. Iftaan inni saaxilamti. Murtii wajjin turre wajjin turre murtiin harka dhiigaa ta'a amma miciyyoon turi obsaan beeytu. Ofiin boottu ta'e takka bakka inni jirutti himte bakka inni jiru na beektaa jettee jeen bakka wantaa itti himte ammoo mijiyyoo luntaa itti ka'e bar jara keenya ragaan keenya ni nafu wantoonni keenya tokko tokko nafu sigalee waan jiru irratti dhugaa jiru san irratti waliin dhiisi obsaa kiyya dhiisi kana ni beeyna nutti garsiiste ni amannaa dhiisi waan kanneen ati jabeeffadhu achumatti jabeessi gaafa guyyaan dhufe tartiibaan gabbaasa. Galmeen isaanii akkana jirtii fi hayyee. Yoo guyyaan dhufe tartiibaan gabbaasta kanumaa harkaa qabaachuu keetuu hin garsiisinati. Ragamaa qofa gaafa hajaan gaafa guyyaan gabbaase ittuma mazzazuudha gati. Akkasi. Lilmeedhaa kana bazabazaa suusisu jira lilmeedhaa bazabazaa suusisu jira. Obsaa jibadhume. Obsaa gabbaasi waan qabdu. Ani gatiin sii guuraa gabbaasi. Ati gabbaas mutu godhadhu mee kutakka mee fiixaa kutakka moritara naa kan bootee deeffatta sii kennee raaban waan takka ibsa kingi obsa isun duruu na dhagayaa wanni godhaa jiru kuni waan namoonni dhuunfaa guutuu miti moritari naa kan ta'e hin dalagu dhagaye waan amma manyoo fi obsaa namoota dhuunfaa ta'anii wal gidduu dalagan osoo hin ta'in waan hawaasa irratti dalagame hawaasni keenya jechuun rakkoo isaa iyyachaa jira. Kana keessa ammoo obsaa waan kana itti dhiyeenyaan waan kana keessatti ragaa qabatamaa waliin afaan namoota isaan wanni irra raawwatame dubbisaa ture. Kanaaf wanti nuti asirratti beekamu tokkotu jira. Osoo nuti kan manyoo kana asirratti deeggarrullee ta'e hawaasni miidhame sun nu dhageeffachaa jira waan ta'eef
hin mormata mirga isaa. Akkasuma godhee jira abalus akkasuma godhee jira jedhanii namni hawaasaatu himataa jira. Obsaa kadee garuu beekamtiin qabu yookaan immoo afaan isaa ilaalanii osoo hin taane gocha irratti raawwatame uummata gochi kun irratti raawwatameetu obsaa waliin dhaabbachaa jira. Kan silaa waan kana falmuu barbaadulleen hawaasa gocha kanaatu irratti raawwatame jedhee dhugaa qabatamaa madaa isaa godaannisa isaa agarsiifatu san mormuu hin danda'u. Kuni fuula uummataa duratti. Warri amma fakkeenyaaf komantuma nama 100 200 jira nama 200 kana keessa baay'een isaa komantii waan barreessaa jira waliin argaa jiran nuti hundinuu. Kanaaf maal hawaasni fudhachaa jira maal hordofaa jiraas ni beekna. Dhugaa jiru immoo hawaasaati. Hawaasa dhugaa dubbatu kana ni sobda yoo jennee hawaasa kanaan akkas jennee hawaasa kamii wajjin nuti nama taanee jiraanna fakkeenyaaf. Hin danda'amu. Kanaaf waan hin taane walitti oofuunis hin danda'amtu. Obsaan ammoo